tika tuka. Ampada suka arara kesenji bini malik karena aku derif. Bayar ta family. Nama arara kesenji bumit. Awal itu sendir. Dan tak ni saat ini walal tadi. Tadi bayar ta family. Bigil tu. Weh. Ah. My Billy. Malu namanya kau adungut. Ewa. Mama nak moko. Billy kia gutre. Ewa. Oh my god. Ara Billy nanunggadu my Billy. Itu papi. Ah. Mama nak moko. Biyab ke sabar te biyab ke saat TV serna. Biyab. Mama nak moko. Follow ko dah mama nak mo namin bisa nako. Mafitnat. Hala fitnat hitin. It's okay. It's okay, family. Biyab. Mama nak mo biyab. Bigil tu ko. Iya. Aye biyar ako miti. Murti ko tari baita. Murti guto sa kami. Murti ko to baitu. Kabba senati. Ha? Kabba senati mo kabba video. Ailama ida murti ko. Murti guto hedu jirare. Khabba senati fmalgit. Million to. Kabba senati ka. Ha? Kabba senati ka video tani makaba listan sanire. Au jenne magabal sini tolgite am rabbi sibas. Sila agenda si godet. Dalaga ang kabo. Eno agenda na golata na murti guto ta agenda ul golata. Ha. Mali. Gutom baitu. Agenda ni tolche vida. Akanam ni mana of choka butti. Inni waktu agenda kab. Si tolche si vides. Ani murti guto mali wal dam nare. Mujano halkan nama duf. Guyarle arufu halkan ile arufu soke. Uma wal nubuza. Murti. Wanu fte sa mo lili kennayu. Thank you Murti. Illi si khanne. Thank you idea ka. Illi kenya assalamu alaikum. Sidabne ikur. Murti inko falta. Ma ko falta sa. Ummati makasi balle sa me video je. Niru falkan. Aduh Rayman. Jinni da nama sa. Mandu budal dabe. Dalati mana bandu. Ah. Embe to atis. Murti. Akan dufne balbalaki okay? Imperu okay? Embe to atis. Angkale. Ada bi kan kayak madu bro. Aha, ada bi seraka bing, ada bin cuma teh. Nada bang. Mal jeju. Ada bi lama surajrami. Ada bi takkan surajrami, ada bi lama katakan ada bamejet. Wani jira na sembo de garana mo kubtim chonto. Abo murti guto sitte haru mati galgal. Enyu ada bama, enyu si ada bama enyu. Galgal sitte haru murti guto. Act welcome, act. Abas asawai? Gabas. Thank you so much, Habibi. Bro. Oh, our rampade. What money gal chis. Mama ya family me wan mo kaya. Tabakana ko ditimba. Inspector. Billy meski wan keri kabda laga ba me kuma zamano naltaka taka wan keri kabda laga taka ukena marakas. What's up? Lara guys, first gift la mamba ya ta. Maya skill ya na bonsi me kuma furukana kenni dina gara gubi. Dabbin fulatu dini si. Enyu sa dini zamano. Si dini. Si dini alamiti. Amma ul khayta dabbi fulatu no la lolu gira. Ul khayti malingo ul khayti. Ha? Malingo ul khay. Adabbi no fulatu ga khayti. Mala dabbin kan ke hima dulu adabbi sila na dabamu jete me ne shi adaba maka keti mit okay? It's okay. Sadin bayata family. Meski family please. Godan detan namo sisa. Adabbin mali danja adabbi na him adabbi taka ul kayet adabbi la mafa. Matan da. Release sadina kinna family. Release sadina kinna.
Ililli sadii kenna. Mataan dhaabbadde. Ililli lama. Mataan. Ililli lama. Asha rabbi lama fa. Faamilii ililli lama guutaa. Shaggooyyee. Asha rabbi sadaffaa. Maamman nama farsi. Ililli guutaa faamilii ililli guutaa hundaa teenkiyuu namni biraa ililli takka. Maamman nama farsi. Maamad namoo salaawu giftara waan ta'eef san faarsa. Maamad namoo giftara kabbaadii. Anallee giftii waan naa kenniteef teenkiyuu. Isaallee waan kenniteef teenkiyuu. Boruleen sooressa ta'e tujaara hamaa ta'e. Kottu giftii. Faaruudha kun. Bakka. Kun faaruudha. Maan jedhanii sadiin baay'ata faamilii. Sadiin baay'ata faamilii. Filtara kayyaddu bakka filtara kayyaddu Usmaan kiyya galatu. Filtara kamii sadiin baay'ata faamilii. Maali amma jedhee miti godhaddu amma jedhee miti. Hin jennu. Ara gaa'e sadiin baay'ata. Filtara kayyaddu. Zammee King ji tara kudhan. Zammee not King. Sadiin Beestii baay'ata faamilii sadiin baay'ata foon haadha koo maal taatanii. Zammee King ji tara kudhan. Zammee is not King. Ay ummata miskiina wallahi. Beestii ko. Araman bashbash. Haloita. Odeemachi jinni bofa dungot. No King jetta intau kitani intau. Zammee King ji. Zammee King kaleessa kitaaba koonaa gurgureera. Zammee King lama bakka. Ammas. Zammee King sadi. Sa. Akkatti ji. Amma jechaa jirti Zammee King. Haasir bituu jira. Sirbeetiin ga'e nagaa kootu gifti kennaa gizee gifti naa kenniteen si sirba jedheen. Gaafa naa dhalatu akkanatti garba wayii si fakkaata gaafa nas kana taa'ee tumamu bro. Teefi jira filtara qontee ishee dhugaatiin isaa. Narraa oofi waan biraa fakkaataa afaan. Hey zamano miskin. It's okay. Enggak bakal. Malah kana sodaataati maa sodaataan ta'een okay. Biqiltuu taraa takka osoo addamanii walaloota kanaa ji please. Xiqqishum. Kamaal jedhu. Haddasi jedhu. Uummata follow godhaa jedhin gizee takka hundi keessan follow godhaa jedhin. Duraati ji walaloota teessan yoo itti toltanii godhan. Hararkoo harargee dachee baabiiftu. Yashee jaalalaatiin laphee gogee jiiftu. Faayamtuu kokuullee kan awwadaa'e keessa dadargama fuullee awwaashiif baddeessa. Tumaa odaa bultumqee ilmaan aayaa machaaraa fi ciroo haroo haramaaya. Warra dhugaaf falman rabbiidhaaf sagadaa qe'ee bunni guute dhandhamannaan jimaa. Yoo gootummaa jennaan onneen akka tulluu aboonaa jiraadhaa Oromoo qulqulluu. Palaw. Thank you biqiltuu goositti haa ta'u wal agarra. Anytime galatoon. Follow godhi jedhin giftara kee achirra dhufe kottu jedhin sababiin walaloo kana wallee follow godhan gifti kanaaf. Indeemin otoo indeemin ufanii naa kennan indeemin asuma taa'e ufanii haa kennan. Haa kanaaf gees. Follow godhaa jedhin. Akkamittiin si kadhuu danda'an nagaan fadha. Achuma rabboo sirraa baanii dhufanii irratti ufanii haa kennan. Kanaaf. Follow godhaa jedhin. Yaabatti dhufe. Inspector, thank you. Maali argee miti baay'ee walla gara beekaa amman beeku raayeen jedha. Indi achi hambistee hin jedhin faamilii. Nigaa haganaa beeku dirqama hin qabdu. Kitaaba ishee bitaa jee zamaanoo kitaaba ishee bitaa jeeme. Kitaaba ishee irraa bitaa deemati kitaaba leetoo jiru. Irraa bitaa. Anaa biqiltoota hedduu nama gaariidha please jajjabeessaanii akkasii wal agarra biqiltuu koo galatoomii bareeddu yeroo gaarii waliin dabarse. Indeemin qo'ee tasgabbaadha. Follow godhaa jedhin faamiliin follow godhan dhufanii. Ayyee faamilii follow godhan. Da'iiqaan kun nama kuma dhibbata akka qabu akkanan godhanne tokkuma dhibba afur qabattee follow godhaa ejjiin na jettaasa.
manni kiyya aktiivii ta'u fikaalee maali an follow kana deetiin beeku. An kana deetiin beeku follow garuu manni kiyya aktiivii ta'u ammaan kana sponsor barbaada beeki albama kiyya hojjechiisuudhaaf soo namuu follow akka godhuun fedha. Ayyi follow godhan guys. Hai. TikTok amma jaada dhugaa isin hima TikTok ya dhugaati khasarri amma narki. TikTok ya dhugaati. Khanama fa namni fa. Feekan saa warri wanni godhatu kun waati daaniitu kuma dhibbay meeqa qabanii nama qasaddeetu salan xiyya kun qadugaati aboo rabbii kun baguma jiraati maasha Allah nuti hin bitanne akka warra biyya wanni sanitti ni bitatan jedhan waan qiyyibaa akkana nama dila nama garsiisu xiyya kun qasirrii sani TikTok amma dhalaan qoftiin ergadda Hai baddo malin galcha baddo fa nagal chudi dani fifu kimal level beji amar baddo le nama positive jolle magalati ayaga banyu zammi jani nadawalani ai biji na godani gizen do nana kondine ana zamano sanu zamano السلام عليكم زماخي. وعليكم السلام. برز زماخي والله كياد دومتي توكو موديتور كان كابو لما فهموا ان يفيفونا ما تشرتي اكا هيمتا في متاماتي تشرتي دياتي نبيتا ولا سنو مني غوتون اكا تساق يو جيجن لالتي كومنتي لالي زمان موجا والله زمان اي نغرو نمني انجل لما ربنا خني بوين فيني لما والله انا كفر سيخن زماخي اللفتي نمبيكو نمني اللفتي بيجي غوتون او يتيجي نغت ايه والله غرو والله بدو سني متبرن ani gizeni di Facebook kan faida mujira betan hal kan turami Facebook ar ya Facebook ar ture commenti fa jalat nami live se gujira mare se gujira khisan da wala namni busy na god ya chin soroftele wallahi no ture ati woni das jobe tamma audience ni beitu male live media ko farata sonta ne warra khisan dibanu tumu ture atlen khisan garare kono ko bu fi mo warra khisan sirti la fawtre ko ni sanen be khan sigale tawus warri koomantidha hunda caalaa gaaraara keenya ka fadhu si caalaa namni fadhu hin jiru ture keessaan illee gaaga godhu turtanii beektatilleen sigalee anaa dhufee barbaddo suman harkin na fakkaate isaan dhufee bari simbira na nagarreet wallahi sin agarree ani cifa gaadheetiin ta'u ture sin harkineen saa isaanis silaa suma naqanii wallahi na harkanii jiranii akkama wannidha akka booda ergadheetiin gifti dan nar kuno lan namne hedduda je akkasitti samboda meeshin na godhu ture commenti jalattu abo commenti guutu ejji gize commenti nalalte suman harka olu manja commenti guutun zamano jechu ture harkeetin jira samboda fude gizen ababo erke wonni jo la isan samboda garati nerginen saga tanaf sin harkinani bakka bira facaaste ya nar kani jirani ajunda fu man ka ba wonni guddan isna buleyela man araramtani mire araram lak alhamdulillah o mati barbadete bakka akkasuma ta'uu qaba gamaa lifi isin dandeessanii bar ijoolleen teenya hedduu dandeessi namni haalaan wanni jiru siifi wannidha ni beekami ana wallahi anu san dhufee isinii wajjin takka osoo isin biyya tana dhuftanii bakka takka biyya takka jiran isinii wajjin haalaan natti tola because nama naan akka nan fadhuu taalantii ijoollee dhugaan taalantii qabdu dandeettii qabdu nimbe wallahi oga warri hordoftonni keessan kembe kumale drama keessan script ille kan gorgaru yaada nagar gorgaru keessan diba umu turte mbe kumale isanga nimbe ega isan namni kun beta baddo khiyo oboluma bijalalti drama gize sindere denis yaada kan isin khan isin to ma isinu ga namni gurgudda smart wan tatarif qodana keessan male dirkama wan mangore marinu tu wajji mari an garu gize hundalu takajjaba nama jajjaba taanu goda ujitenya no mulusani beita dibahete maalifi namni yaada si khannu nama guddaadha be mubaarati ndaafu galato mo ne do nama addateeti thank you zamani galato ya do nama addati ni dandeessa wallahi kana caala hedduu hojjechuu dandeessanii islaamor akka isin fetanitti waan irratti namni support isin godhuu qabulle yaada dhaleeffatan bareedaa ture
yaanni tokko hoo ture ammallee hojiitti gisee deebiin inshaallah yaadaa fi iskiriiptii kan keessan isa kan hunda ganne abdiin qaba. Iskiriiptii boo filmiin barreesses ni kanna filmii. Inshaallah. Wallahi ani nuti ijoollee ajaa'ibaati addeeroo taalantii qabna bar dandeettii qabna. Yaa. Akkanumatti bar beekamuu fi akkanuma nafa daamiti bar taalantiitu jira bakka dandeettii jira aartii nu keessa jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal jirtan? Callaa na nagarreetti illee reefu. Singarre wallahi zaman oqiyya. Mul'atu. Namni hedduun si gaafachuu ture komantii jalatti. Dhufeetiin bar meeshiin na godhu turani. I don't know singarre si laaluun ture ani sinagarre wallahi. Khalil abaaboo hunda akkatti ol darbu ture moo? Wallahi zaman oqiyya sinagarre. Bakka nama hunda wanni xiyyaan nama agarsiif. Warri mana kiyya keessa jirtan amma kan ilaalu jirtan mee reefu achitti na nagarre. Gizeen abaaboo jiru. Aboo akka malee barreessuu turan maqaa kan kee. Warri achi jalatti siyaamu ture. Gizeen an barreessu warra meeshiin na godhu ture jira. Warri achi siyaamu ture hundinuu I think warra as jala jiran fakkaata hundi isaanii. Kun wala agarre mee usaatuma komantu matana usaana laala isin baddoo ana kajibu wallahi ilmu islaamaati. Aboo kakachuu jiranii si agarre wallahi jechaadha. Wallahi wabillahi isin jaa. Daqiiqaa 30 waliin ta'e. Wallahi. Ana wanti guddaan zaman ya wanti dubbiin dhumuudha rakkoon qabu. Garuu ani immoo gaawwan hin fadhu naatee barchallahi. Sa. Wallahi wabillahi ansi fi badaasu an miidiyaa kiyya kana oliana. Miidiyaa kiyya kana ol. Wallahi sidiif kan. Miidiyaa ni beena. Kana isin misaalu gaa because hedduun isin jaaladha ni dandeessa. Wallahi zaman oqiyya ni beenaati waa hedduudhaan illee nama nu duballee nu gargaaraa ture nu gorsus ture. Yaa. Kanaafuu bakka ati nu qabdu ni beena wallahi. Yaa hedduun isin kabajaa isin wajjin jira ammallee immoo isin immoo amma ijoollee teenya beektaa ijoolleen teenya ni jiranii warri gartee warri sappoortii nama godhuu bar ijoollee teenya. Nuti maal dhabne beektaa mataa walii qabachuu yaada wal mari'achuu gargaarsallee warri bira dhaabbachuu sappoortii godhu karaa biraan nama gargaara. Yaa dhugaa feete. Sigalee mee amma ijoollee teenya ta Austraaliyaa jirtu ta Ameerikaa jirtu nama biraatii miti bar saayibota keessanii. Ijoollee akkatti daftara binna gisee jenne hundoo doolaara 1,500 warri natti ergu nutti ergee isin biyyeen jirtan gaa isinarra biyyeen jirtan. Namni kun beektaa akka himatee irraa quuqaa buqqisee waa akka gargaarsaatti illee dubbatu jira. Ni beektaa nuti arraa miti silaa kan barbaadu turre waan ati himne kana garuu guyyumaatu arraan tana soomanni haa furamu jennee tuma dubbanne. Ijoolleen teenya maan dubbatinaallee warra jechuu turan ni jiranii. Inshaallah mallee fuula duratti sirriitti irratti daleena zaman. Irratti dalaguu qabna. Biyya mataa kasanii waan isin fakkaatu waan obbolummaa kan jejjemsu waan yoo feete biyya adda addallee hireen tun bakka adda addaa nama bustii biyya adda addaa buunillee hin dhaabbanne waan guddaa takka gadhaabuu danda'uu qabu waan nu fakkaatu. Bravo. Yaa maaliif jiiga waan takka beektaa tokkoffaa fiicharaa fi waliigaltee murteessaadha. Wanni biraa wanni nu miite takkallee hin jiru meenaa isin hima. Nuti obbolummaa fi jaalalummaa akkanumatti wajjin hojjennu kanaatu nu miidhe yeroo hunda namni diilii qabaachuu qabu annama akkasitti aman. Sirri. Zammee kiyya diraamaa tokko hojii dalee noona hin jette yoo dhaabbanne kun kaameeraan kun wanni kun hundi kan kee ta'e qarshii meeqa naa kafalta kuman sii kafala hooma waraqaa jettu irratti naa barreessitee wajji sii mallatteessuu hin qabu. Akkasuma qabdii afaan dalagaatis sanuma. Namni waliigaltee qabaachuu qaba. Obbolummaan osoo jirtu osoo wanni tokko nu godhu filmii wajji daleenuu osoo haalan taalantii qabnu diilii takka garuu qabaachuu qaba. Ammas maaltu jira beektaa namni keenya kun nama keenya inni kun keenya jeeti. Bakka akka keenya jeetuma si dhiisa. Keenya yoo barbaade ni dubbata. Beekee wanni hin jiru. Yoo barbaade ni dubbata bakka inni yoo silaa rakkoon jiraate nama gaafatullee inni sodaan qabu akkanumatti gochaati gootu viidiyoolee fi laayifii kan kee ilaalanii tuma. Inni nama boo sodaa qabu miti yoo hajaan itti jiraatte ni gaafata jeetuma namni akkasii yaada si galee garuu dubbiin akkasii miti namni hedduu sodaata waa dubbatu waa nama gaafachuu ni ulfaata biraa. Ana amma gisee waa namaa gaafadde hoggosa manaa kanan dhiiroo ani fi gaafadhu janii qaanfadda nuti amma maali beektaa quuqaan jirtu hin dubbannu xiqqoo iyya laafna. Yabba waan isaanii beektaa guddisaan ni rakka. Rakkoo akkanaatiif jirallee jedhama namatti himuu danda'u miti because hedduu waliif opinii miti beeku ijoolleen ta'e nuti namaaf jannata malee waliif azaabu yoo dhugaa dubbannu.
Tanamaa tana sodaattu bar waan sin ta'iniif. Loltee fuutaan namarraa tanamaa. Amma gaafa nuti galabsoo akkas dareenu sani guutamaa tokkootu wallaahi akkanumatti nu laaleetuma hojiin teenya itti bareedde kaameeraa doolaara 1000 bitanii isaa fi hamdii tokko fa'aa obsaan tokko fa'aan bitanii nu ergan. Namni beeku akkasii bar. Doolaara 500 yeroo sanitti gaa doolaara 100 takka waan guddoodha. Namni hamilee kan keelaalee sappoortii si godhuu qaba. Yaadda keelaalee. Isin faana amma ijoollee biyya bakkaa jirtu. Biyya bakkaa keessatti kaameeraa viidiyoo maruun ni ulfaataa bara. An Naayiroobitti nagare. Yaa akka malee. Amma akkamtu jira beekta amma hojii mana keessatti dalagamu hedduu jira. Ati aayidiyaa qabaannaan wanti guddaan bikka feete jira biyya feete jiraadhu. Sawlasaw hin dalaynu adeero sawlasaw. Mana keessatti advencharan dalaydu yoo feete kiroomaa keessatti. Advenchara. Siigalee soo kun yooniif maatiriyaala qabaatte yaada qabaatte wanni guddaan saayinsii waan sanii beekudha. Sunni jira rakkoon jirtu rakkoo meeshaati. Waan bareedaa maatu filima horooriin dalaynu nuti obboleessa himan isaati maal taate. Yes bakka kana immoo ijoollee teenya hunda ni himna sappoortiis naa godhani amma yeroo dhalutti sagantaa sappoortii qabannee dhufuu qaba. Inshallah zama. Yaa yoo barbaachisaa ta'e lakkii keessaan goonaa jettanis keessaan ijoollee teenya hunda dubbisuu ni dandeenya. Awoo maatiriyaala hunda caalaa wallaahi ati nurraa fagaachuudha. Hagoo iyyaama teknooloojiin tolte mee inshallah hojii gurguddaa hojjetan zamaa kiyya. Waan ajaa'ibaati siin jee. Because ni dandeenya barabde wani khiya o maal taatisi. Maaltu naa jabeebee taatame. Nuti amma biyya namaa jirra carraa promooshinaa argachuun xiqqishan ulfaata. Namoonni ammas biyya fagoorraa achitti oomisha isaanii beeksifachuun xiqqoon ulfaata. Bootaas yoo jiraattee keessa deemtee waraabdee akkasitti waan sana promoot gootaaf. Promoshina isiyyoo biyyarraa harkattan Adaamaa Finfinneerraa yoo harkattan ani isiniif hin dalaga. Akka ajaa'ibaatti so waan akkanaa walii mijjeessuu irratti namni keenya hedduu dee'ifa. Maali beektaa namni waan nama akka namni nama kadhatu godhuu osoo hin tahin namni akka dalagatee harkatu godhuu mijjeessuun bareeda. Maaliif yaadni jira dandeettiin jiraannaan promooshinoota garaagaraa san fidee namni waan kana dalaga promoot godha. Asirraa immoo inkama harkattaniitiif gargaara. Yaa waan akkasiisan walii mijjeessuun waan bareedaadha. Lammaffaarratti immoo isin warri biyya jirtan isiniifuu waan akkasii godhuu qaban. Hoteelaa jira, faabrikaa garaagaraatii jira. Wantoonni kun hundi immoo isin dhalattoota biyya saniiti. Isaanis hawaasa sanitti waan san gurguratanii hawaasa santu isaan tajaajilaa isaanis hawaasa san deebisanii tajaajiluun dirqama. Kanaafuu isinis propoozaala baafattanii bakka takka akkasii dheeytanii nuti waan akkanaa isin goonaa beeksisa keessa yoo isin beeksifne namoota hanganaa isin harkaa addunyaa irratti akkanatti yeroo salphaa keessatti oomishni keessa beeksifama. Waan akkana godhate kana given the take ni jiraame. So waan akkana irratti isinis laffaadhaa yoo isin waan akkanaa keessa jiraattan nuufillee carraa san mijjeessuu dandeessan. Dhugaa. So waan akkanaa keessa harka keessan naqachuudhaaf yaalii godhaadhaa kara magaalittuu. Anamma hojii kana eegaleetiin jira amma wanni nuti haalaan irratti wal sappoortii godhuu qabnu maal beektaa callaafi. Namni tokko gisee laffee hojii takka fidee dhufe hojii teenya kana haalaan nutuu promoota walii godhuu qabna nutuu. Waa'ee na nagare. Gaafeeti. Gisee si waan takka daleedda wanni keessan kun vaayiraal akka bahu godhuu qaba. Sirrii. Anamma wallaahi uumaati jettiin qabu nama gartee ijoollee teenyaa miti nama biraatu gartee gisee waan takka miidiyaa takka irra waan takka godhani waan san namni gartee pozitiivaan namni keenya kun akka guddatu. Hayyamallee na hidduu sun beekaa. Yaa haga namni tokko wal gaafatutu eeguun dirqamaa miti. Waan guruppii baratamaa miti siigalee addunyaan guruppiin daleedee success taate namni waan guruppii osoo hojjete yoo tokko tolleef tokkooti tola yoo waan namni gudun tolleef kaaneeti tola kaaniif jecha kaan laala namni. Dhugaa. Akkasitti guruppiinis hojjechuun namni illee das ja'a namnis ni gammadaa. Ammas wal qabamiinsi jiru kan ammas barakaa jira riskii jira siigalee. Riskii jira obbolummaa keessa gammachuu jira. Yaa saniifuu qabamu. Namni yoo wal jaalatee jabeessa mucha aayidiyaan nuuni dhufa. Meeggisuma akkana guruppii goonee haasawee nu laali duraan. Obbolummaa gootee wajji haasawuu qofaan aayidiyaa ajaa'ibaa kanas sii dhufa. Akkamitti dirqama barkoomanii masti. Kaasuu deemu istirasa meeqaa ganneenii deemu waa meeqa irraan fattasa. Waan biraatu walitti obsuun waan guddaadha. Yaa.
Walumaa qabnu yeroo kiyya ammas jiru duniyaa tana umrii irra hin jiraatu namni yeroo akka jiraannu kana wal jaalannee wal kabajnee wajji deemuu qabu. Walis hubachuu qabna. Wanni haala nama miidhu bee maal beektaa baddoo wal hubanna jaalaa wal jaalanne. Rakkoon wal dhabbiin teenyes gisee hunda understand wal godhuu dhabuudha malee rakkoo biraati miti. Rakkoo hinaaffaa qabnu rakkoo jibbaa qabnu ijoollee bakka takkaati laayifiin teenya wal fakkaatti wayaa gosa akka kaachaa guddan waan namaan addaa kan namni nuti walirra godhaa guddan hin jiru. Sigala waluma hubachuu dhabuudha malee rakkoon teenya rakkoo biraatti akka hin qabnu namuu laayifii akka jiraatu hundi biddeen nyaachuu dur. Wanni wal hubannaa jaamutuun laaftuu fakkaatti malee zama beektaa. Even dhuunfaa hiriyaa qofaa fi community takka wantoota akka gruppii qofa keessatti osoo hin taane social life society keessatti wanni akka wal hubannaadha. Jireenya fuulduraatiif yookaan boruutiif murteessuudhaaf laaffisuutti hin jiru. Wal hubannaan hedduu waan qulfiidha. Murteessaadha. Namni wal hubannaan bakka fedhallee ni gahaa waan ta'eef. Wal hubannuma sanuu mee rabbi nu haa kennu hundaa'u. Wal hubannaa kanas namni understand walgoonaa wanni hundi toltee jirti. Social life hawaasa keessa gizee jiraattu hawaasa hojii diippilii yoo gadi hin buune hawaasa kana wajjin adda fagaataa dhufte. Sammuu wal hubachuu dadhabde. Hogguu jiraattu normaala lafarra hogguu jiraattu hawaasa keessaa haalaan gabbuu qabda. Jechuun hawaasa keessa yoo gadi hin bu'in afaan hawaasaa wallaalaa dhufta. Kanaaf namni immoo afaan hawaasaa hin beekne si hojii dhufee walii galuu hin danda'u si hubachuus hin danda'u. Laayifni ta'e aadaa kan ka'e oolmaa bultii ka'e hin beekne. Namni si hubachuu hin danda'u. Kanaafuu kan ammoo kan itti beekuu danda'u si waliin dhiheenyaan waliin haasa'uun. Amma diraamaan keessan duraanis wanni hunda caalaa natti toluuf maaliif beektaa zama? Gabbuutanii bu'uuraaf hawaasa dhugaan biyyatti magaaloomuudhaaf bu'uura ta'e keessatti gabbuutanii baadiyyaa keessatti hojjettan san diraamaa keessa wanni natti toluuf hunda caalaa saniif. Egaa barnamni amma warri biyyaa alaa jiru ni gammada. Akka malee. Laayifii isaanii keessatti argan amma yoo baadiyyaa dheeteetuma amma diraamaa wasan daragina fiteetuma baadiyyuma kana kana qaratee horii fi maarree nama karaa deemu kana fa'aa maara ni rakkaa namni kan ni gammada. Amma atu biyya jira ni gammada. Lafti har'a isin viidiyoo tana irra daleedan amma karaa magaalaa deemti guddataa deemti yaadee wanti kun hin dulloomu gizee hunda seenaadha bakka lafti tun bara akkana turte viidiyoo san irratti bakka hin dulloomu amataan dabaraatuma dhufa ammas magaalaa fi baadiyyaas walii hidha. Namni magaalaa achi keessa baadiyyaa ilaala. Ka'umsa namaatis. Waan hedduu takka dachaa wallahi amma faayini nuti amma warri biyyaa kun sila chaansii ni qabna. Lala, biyya takka akka biyya callaqii. Chaansii guddaa qabdaa. Namoota smartii ta'e kan amma islaamma isin amma nama biyya jiru fa'aa taatan namoota filmii gurguddaa fa'aa dalaguu danda'e. Namoonni hedduu nama filmii kana dalaguudhaaf waan wanni ta'u jaanii yaadan malee maallaqa fa'aa hedduu koostii maal jaan malee taayimii fi waan kanaaf yeroo if kennuutu wanni nama jalaa guba. Bakka kaayyoo kan kee yoo godhatte silkiidhaan nama ati feetu yoo argatte nama smartii understand si godhu yaadaan walii galtu waan itti kan namni san bahuu danda'u zamaanoo ati waliin danda'e waan kana fakkaatu qotee bulaa sirrii san fakkaattee mul'achuu qabdi. Callaati abbaa qabeenyaa akkana taalantii akkana kana tawwaluu danda'uu qabdi. Jeen si kanneen nama akkanatti understand wajji wal gootu wajji yoo waan takka qabde wallaahi feemasummaa mitiiti. Addunyaa irrattuu Netflixii seenaa jennee yaadda namni wallaahi. Dhugaa keeti hunda caalaa ispeeshaalii aartii filimaa fi diraamaa irratti namni kaaraaktara dhugaan hawwitu san bakka san fakkeessee osoo hin taane tahee barkamee dalagee si keessaa quuqaa buqqisa beektaa. San qofaa miti bar viidiyoo tokko gudalee gamma fakkeenya nama tokko waan san sii tahee hin dalagin dirqamni si godhee bakka san buuftee daleessiftuu jira. Viidiyoo san ati deebistee ilaaltu jireenya keessa sarchi gootee viidiyoo makaan keetii bar. Viidiyoo nam tokko immoo akka ajaa'ibatti quuqaa sirraa buqqaasee dalagee yoo. Ati mataa keetiif hangam takka irra deebitee ilaalta yeroo baay'ee. Akka malee. Keessatti fagarta malee. Waa bu'aan kanuma daleeni bari jetta ilaaltee. Si galee namni nuu laaluu baatu bakka hannuu fi baatu hojii ati keessatti fagartu. Even osoo sila vaariyaala bahuu baatee. Viidiyoo dhuga baana viidiyoo naannoo ammaan tana abbaa dibichoo bakka lama ta'ee kophaa dalaguu fi yeroo inni bakka bu'ee dalagu callaa bakka bu'ee dalagu viidiyoo hojjeta kan ilaalu amma. Segalee gizee nama hin beekne ta'e yoo mudannoo takka qabna naaf badeen
iskiriiptii osoo katabnuuti abbaa dibichootii fi abbaaf liif osoo katabnuuti iskiriiptii katabna. Sammoota iskiriiptii tana akka salphatutti katabne jenneeti manguddicha bakka keessaa hambifnu. Nama biraa gooneeti yaar. Raafadee. Ifuma numa manguddoo tana taraa tana firraa keessaa hambifnu. Anumaaf siiqtu dalagaa. Ayi xiqqoo turre ammas sanumaan manguddoodhaa waliin jedhe. As deebineeji. Gijee masitti jette akka nafaa taata si galee. Iskiriiptiin yaa taatee gisee argamtee ture. Taatee argamtee waan san barbaaddee harkatte. Garuu bar nutu bootaa akkanatti meetu wanni jaamalee waan haganaa keessatti muuvii akka dalee durii beektaa waan xiqqishoo kana keessatti. Yaa dhugaa ka'e tollee. Yaaduma kana groos gooteetuma manuma xiqqishaa kun kilaasuma haganaa tana keessatti bakka ammas inuma ganaa diraama irratti baddo hogga dalee dalee imaajination namni bakka maatu ta'uu deemaa jee suspense. Diraamaan beektaa waa hedduu qabaachuu qaba. Bu'aartii qabaatu qaba. Amma nuti yeroo hedduu yoo bu'aartii dalinu bu'aartii irratti illee fokas goonaami. Bu'aartii qofarra ga'a. Nama bashannansiisu qofa irratti yoo fokas goote kan nama bashannansiisu sun qofaa sii dhufu. Bashannanuma kana keessa saspeensiinis jiraatu qabu. Maaltu ta'uu deemaa jee namni kun eeggatu qaba. Maaltu ta'uu deemaa. Sirrii. Hunda mataa ta'uu qabu. Ammas dubartii hirmaachisuu qabna haala. Dubartii bakka dubartii kanatti diraamaa amma aartii keessaa diraamaa irratti beektaa biyyaa fi haala bakkattummaa irratti yeroo hojjetu tokko miti. Amma bakkattummaa kana irratti dubartii dhugaan sirriitti konstaantii amma diraamaa muuvii jira shoortii jira sitkoomii fa'aa jira amma nuti sitkoomii dalaguu turre sitkoomii sana irratti dubartii dhaabbata dalee dubartee hedduu nurraa irratti amma walitti sassaabaadha waa'ee dubartii irratti waa hedduu waan qunnamee jira seegalee. Hirmaannaan dubartii aartii irratti xiqqoo akka soosaayiitiitti illee rakkoo qabaannu. Hedduu. Rakkoo qabnee amma akkanan jiru akkanan ta'u fa'aa siin jedhe. Maaltu jira beetee waan kana baga kaaftanii uumaatu gadi fageenya waan kanarraa haasofna. Rakkoon teenya rakkoo dubartiitiif rakkoo nama guddaati. Manguddoo. Wallaahi na muddattee jirti. Rakkoo manguddoo. Biyya sadaalee na kasan nu muddatte. Manguddoo. Ammoo shookii dibannee bobboo meekaappiidhaan akkas dulloomnee daleena. Silaara namni guddaan jiraate yaadigaa. Okay. Na dhaggeeffadha. Yaada kiyyan fixachuu fedheeti. Yaada keessantuu haaraa afaanatti illee isin qabe. Rakkoo manguddootii fi rakkoo dubartiiti. Sadaffaan maali? Sooshaal miidiyaa kana hawaasni akka itti hubate. Akka manguddoon sooshaal miidiyaa hin hojjenne ka godhu hubannaa hawaasni itti sooshaal miidiyaa itti hubate. Dubartiis akka rakkoo taatu ka godhe akkamitti akka hawaasni sooshaal miidiyaa kana itti hubate. Waan kana hawaasaaf adda baasuun dirqama. Egalee namoonni fakkeenyaaf yoo fudhate dubartiin si hojii diraamaa tokko ergaa dabarsuuf gorsa dabarsuuf si hojiin dalagu jettee diddee tiktaak kanarraa immoo hundeetti nama hojii teessee wal arrabsiti. Kamtu safu? Wallaahi dhugaman. Wallaahi dhugaman. Kamtu safu? Safuun silata asirraa eeggаттanaas. Kanaaf safu. Wanni waan nama barsiisaa maalti hawaasni keenya akkami fudhate kunis sooshaal miidiyaadha namni achirra bee hundi waliin karrabamaa hay sooshaal miidiyaa irra baatee jaaniin dubartiin takka hojii hojii kaatee har'a viidiyoo takka daleete. Yuutuub irra waa daleete diraamaa daleete hin jiru sooshaal miidiyaa gubbaa baatee jaan maaltu jira sammuu namaa keessa? Dhugaa. Kun rakkoo amma hawaasni keenya keessa jiru rakkoo kana keessa hawaasni keenyas beekee adda baasee waan gaarii fi badaa madaaluun silaa bareedaadha. Jarri maali? Jarri warri kaabaa kun maali nu caalatanumaa bara? Tan adda baasanii beekuun waan biraati miti. Hawaasa isaanii kana barsiisuu fi waan ati safuu baarri yoo jettu kana koondoo biyyatti akka tarkaan dhooftee si garti afuuftee gootee.